Jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taashtuu hundinuu nageenya biyyaa erga kanatti CV'n boodatti maal goota daawunloodii qabaachuu iddoo daawunlood jettu tana dhufuudhaan daawunlood ergatteen boodatti geetetteeni itti dhiifta ni tura daawunlood asumaan ta'a jechuudha. Ni eeganna hanga daawunlood ta'u ni tura waan ta'eef eeggachuudhaan obsaan hanga inni si dhumutti waan biraa hojjechuullee ni dandeessa waan barbaadde akkuma bilbilaatti appilikeeshinoota feete. Garaagarummaan bilbilaa fi kompiitarri qabu bilbilli simii moobaayilii yoo nyaachuu hin danda'u yoo jettan akkaawuntii bilbila keessan irra banattan akkuma bilbilaarra jiruun asirratti ittiin seenuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf bilbila tokkoon akkaawuntii takka banattanii asirratti iimoo yookiin telegiraama buufattanii akkanatti itti fayyadamuudhaaf haruma salphaa ta'een erga kana buuftaniin booda bilbila keessanirra kan jiru san seenuudhaan maal goota onlaayinii goota kan bilbila keessatti duraan fayyadamaa turte kompiitara keessa akka buufattee jirtu wal qunnamsiisuuf erga daataa yookiin waayifaa banteen boodatti akkaawuntuma teessan bilbila akkaawuntuma saniin banteen kompiitara irra naqxa. Erga kompiitara irra naqxeen boodatti haruma salphaa ta'een konfirmeeshinii yookiin si ta'uu fi si ta'uu dhaba namni kompiitara irratti iimoo yookiin telegiraamicha keessan seene miiseejii sirra ergama. Miiseejiin kun lakkoofsa konfirmeeshinii sirra ergamaa jechuudha. Eessarra ergamaa iimoo yookiin telegiraama bilbila irra jiru irratti ergama. Erga akkasitti ergameen boodatti itti naquudhaan konfirmeeshinii ana jettu mirkaneessuudhaan ittiin seentaa jechuudha. Egaa kana hanga inni nubuu waan biraa hojjechuus ni dandeessanii warri as taa'anii subscribe godhuudhaan maatii nu ta'a. Barnoota viidiyoolee barnoota yuutuubiitti wal qabatan kan barbaadan argachuu dandeessanii nu deeggaraa subscribe nu godhaa jecha hanga nubuun eegannaa kanatti tura parsantii lakkaa Play Store bilbilaatiin Microsoft Store kompiitaraa garaagarummaan inni qabu tokko waayifaa dadhabina waayifaa irraa isin ta'a konnekshinii gaan jiraate dafeetis siini xumurama hanga inni si xumuramutus obsaan eeggachuun dirqama ta'a. Hanga inni si xumuramutus eeggachuun dirqama ta'a maaliif erga inni si xumurameen boodatti kan hojiitti ittiin seenuu dandeessu waan ta'eef ni eeggatta. Erga si dhumeen booda instaalis ofumaaf godha. Open yes yeroo akka nama dhumee jira. Open erga sin jee booda maal godha minimize godhuudhaan diskitooppii irratti inni siin bahu. Waan diskitooppii irratti siin baane eessa dhuftaa iddoo start jettu yookiin start jettu kompiitara irra kilik godhee jalqabu marsiisuuf appilikeeshina jalqaba install goote waan ta'eef kallattumaan argatta. Gama jalqabaa irratti waan recently install gooteef. Saniifuu erga jalqaba irratti argatteen boodatti maal goota isa sanbanuudhaaf irra kilik goota. Obsaan eeggatta maaliif inni tura waan ta'eef. Asirratti amma kan siidaa welcome to imo for desktop jee maal godhuu qabdaa erga kanatti sin jeen boodatti iddoo welcome to for this jee do you have your phones ya bilbila ni qabdaa jettan yes yoo qaban immoo nootaan erga kanatti yes jetteen boodatti gama jalqabaa irratti akkuma Itoophiyaa keessatti +25 waan naan jettu biyyoonni adda addaa hoodii mataa isaa dandeessa qaba. Hoodiilee kana amma fakkeenyaaf Keeniyaa yoo jiraatte kan Keeniyaatti galchita kan Itoophiyaa yoo jiraatte +25 waan 9 jettee eegala. Yoo Ameerikaa jiraatte +1 jee eegala itti naqatta. Iimoo yookiin akkaawuntii bilbila kee banatteeni gorsaa fi helpii waan adda addaa asirraa iimummaa fudhachuu ni dandeessanii. Gama harka bitaarra dhufuudhaan helpii fi waan jettu jira. Erga kanatti ittiin booda bilbila keetti naqatteen boodatti agree jechuudhaan agree and continue iddoo tuquudhaan kallattummaan step itti aantutti seenuu ni dandeessa jechuudha.
Saniifuu kana yeroo gootu bilbilli kee kan immoo duraan ittiin banatte si harka jiraachuu qabu. Sababni isaa yoo inni si harka hin jiraanne hin dandeessu. Yookiin sim kaardii moobaayilaa waan hin nyaanneef kompiitarri immoo bilbilaan alatti waan hin banamneef hin dandeessu hojii fayyadamu. Saniifuu ni eeggatta. Maali hanga bilbilli kee kan harka jiruu fi kompiitarichi kee wal qunnamu eeggachuun dirqama ta'a. Erga kanatti eeggatteen boodatti wal konfirmeeshiniin si argametti naayiteen boodatti harma salphaan banattee koonneektir gootee viidiyoo kooliis ta'e auudiyoo akkuma bilbilaarra jiruun fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Harma salphaatiin mee isin agarsiisan fakkeenyaaf erga akkasittiin banteen boodatti xiqqoo kompiitarri biizii waan ta'uuf kanatti sii banaa. Erga kanatti banteen boodatti maal goota? Nama barbaachisan kontentii bilbila keetirra jiru hunda siif baasa. Akkuma bilbila irra jirutti kompiitara irratti siif ba'a. Harkisuudhaan abbaa barbaadde viidiyoos ta'e auudiyoos irratti bilbiluu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko select godhannee har'a bilbiluu fakkeenyaaf nama tokko lammii shaddiin kan jiru kanarratti erga kilik godhatteen booda ni eeggatta. Gaa yeroo jalqaba install gootu waan inni ture ta'eef ni eeggatta. Sababni isaa maybe wantichi biizii taasise ifattee takkumatti dhaamsuu hin qabdu ni tura waan ta'eef. Saniifuu obsaan eeggattee dhufaa gama gubbaarratti viidiyoo fi auudiyoon akkana sii dhufaa. Erga kana sii dhufeen boodatti auudiyoo yoo barbaaddeesna viidiyoo barbaaddees gara harka mirgaarra ni jira. Bifa kaameraa kan qabu bilbilattee waan barbaadde yaadeef dabarfachuu ni dandeessa jechuudha. Kana viidiyoon keenya kana laati. Egaa kun ammoo viidiyoodha. Auudiyoos harma salphaatiin akkana bilbilachuu ni dandeessa jechuudha. Har'aaf barnoonni viidiyoo keenya kanuma yeroo gaarii nagayaan tura. Hanga yeroo itti aanu wal deemnutti.